Nageenyi waaqayyo sin yaa baay'attu akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo sin dircha egaa koomentii asii kana akkuma argaa jirtanii hundi keessanii mee koomentii kana dubbisnu jechuudha obboleetti koo dhiifama waliin koomentii kee amman arge waan ta'eef dhiifama sii deebisuu hin dandeenye sin jedha maal jettee bareeddu koo waan si rakkisaa mindaa koo niitiin naa kennuu diddee maaloo furmaata abeen jira maaloo koomentii koo ilaali lubbuu jettee jirti waaqayyo furmaata isaa si haa kennu ani sanga danda'u tokko waan ati gochuu qabdu sitti hima jechuudha. Ijoollee baay'eedha ijoolleen damoosa nu dhoogatan jedhani ijoollee baay'een argaara viidiyoocha hojjechuullee baadhu ani viidiyoo akkasii ijoollee akkas jettee haasoftu viidiyoo akkasii saninni kan irratti hojjedhu karaa yuutuubitiin irratti hojjechaa ture jechuudha. Inna obboleettiin keenya akkuma amma jette kana ijoollee baay'eedha ijoollee ishee fakkaatan kan isheedhaaf damoosa hin kenninee fi damoosa malee hojjechaa kan jiran baay'eetu jira. Garuu damoosa keessa sinii kennuu baannaan hin hojjetin citaa cabaan kaasin obboleettii koo hin hojjetin biiroo nageessi jedhin biiroo yoo si geessuu baatte immoo na poolisiitti bilbilatta yoo ishiin biiroo si geessuu didde poolisiitti bilbilatta lakkoofsa poolisii siniifan lakkoofsa poolisii siniifan maxxansaa jechuudha poolisiitti bilbilachuu dandeessan maaliif gaafa ishiin biiroo si geessite biiroon damoosa ishee kennite immoo hin kennite jedha waan ta'eef hin hojjedhu bakka biiroo nageessi jedhin damoosa malee hojjechuu hin danda'u jedhin hin hojjedhu jedhitu hojii san dargam godhiidhaaf gaafa isheetti hojii dhaabde sii kenniti yookiin yoo biiroo si geessite immoo dirqama biiroo sun irraa sii fuudhuu qaba hojii kan hojjettu damoosa malee biiroon hojjedhu jedhu garuu hin jira jedhee yaadu maaliif yoo immoo ishiin biiroo si geessuu baatte poolisiitti bilbilatte poolisiin dhufee rakkina akkanaatii damoosa kiyya naa kennuu diddee jettee ofii keetii gaafa itti mattu poolisiin bakka kamiyyuu jiraadhati dhufee bakkumatti si furtee sii kennuu danda'a jechuudha. Isa kana lamaa nama furteen kasinii ta'u. Tokkoffaa gaafa isheen damoosa siin kennine hojii ishee dhaabe. Hojjedha isin jette damoosa kiyya fidi. Damoosa kiyya ji'a naa kennuu qabda. Akkuma hojii keenya ajajjuu damoosa kiyyallee naa kennuu qabda. Damoosni kee ji'a fudhadhaa. Damoosa keessattuu manni mana badaa taanaan ji'a fudhadhaa. Manni keessan yookiin immoo madam teessan badduu taate taanaan ji'aan damoosa keessan tokko hin dabarsin ji'a san dabarsite taanaan hin hojjetin atillee hojii dhaabe. Hojii dhaabiti damoosa kiyya naa kennu. Hooshiin si kennuu baatte biiroo nageessi jedhiti karaa biiroo keetti deemi. Biiroo si geessuu baannaan immoo poolisiitti bilbiladhu. Kara lamaan kan gochuu qabda waan kana sadeen dirqama. Lamaayyuu sadii tokkoffaa hojii dhaabda gaafa ishiin damoosa si kennite. Lammaffaa biiroo nageessi taas sadaffaa poolisiitti bilbilata. Kun sadee furmaata sii ta'e jeeta laata. Malee jarri hin kennitu sobdee kan walitti ukkaamsitee fa'a warakkina wayii irratti uumtu ijoollee baay'ee jira jechuudha. Mana gaarii badaatu jira. Moomanni tokko kan dursee faa sii kennu jira. Osoo hojiin keenya kan dursee sii kennu jira. Kan immoo ji'a damoosa kee sii kennu jira. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kan immoo siruma ila yaada fudhatu malee kan damoosa itti kennuun jaalanne jira. Akka waan tola hojjechuu dhufnee wayii isaanitti fakkaata ta'uu na warra gaarii yoo ta'e rakkoon qabu ji'a lama ji'a sadii tursuusii dandeessan. Warri baay'ee yoo ta'e jechuudha. Garuu mana badaa taanaan ji'a fudhadhaa. Damoosa keessan dabarsite ji'a kee dabarsite taanaan soddomman kee dabarsite taanaan hin hojjetin atillee jechuudha abadan obboleettii koo. Maalibboo indee kan baaneef nuti hojjechuun kan baaneefi damoosa malee miti jechuudha. Kanaaf damoosni keenya ji'aan nu kennamuu qaba jedhiiti ittimi gaafa ishee sididde immoo akka sin jedhe kana godhe sin jedhe ijoollee baay'eedha obboleewwan kooyi kan akkasitti damoosa sin dhooggatanii hojjisiisaa jiran jechuudha. Midhaan hin dhooggatu damoosa hin dhooggatu ani kan jedhu maaliif nu qaxaratanii sira biyyaa maal midhaan dhabnee baane isinitti fakkaatamoo maatii dhabnee baane isaa itti fakkaataa jara kana gizee tokko sammuu isaanii akkam dalagaa dhugaa rabbi indee nus namarraa dhalanne sibiilarraa himatii bar haadhaaf abbaa qabna fira qabna biyya qabnaa bar isaan akka wayitti nu laalu bar dhugaa waaqaa jechuudha. Rabbi dhugaa rabbi barra ijoollee keenya waan hedduudha bar ijoolleen keenya kan garaatti obsanii taa'an jechuudha. Dhugaa rabbi sodaatanii kan baafachuu dadhaban jechuudha. Himadhaa waan barbaada miidiyaa irratti himadhaa dhugaa rabbi isinii furmaan hin ta'a yoo manni illee kan isinii ta'u ta'e himadhaati akka mana sanii baasu isin taasisna. Dhugaa rabbi jechuudha maal kan cannaqamaa hojjetama. Maali boofirii hojii isaaniitu nu cinqee moo ganaa isaanii yoo gaafa isaan mana keessatti nu cinqanii nyaata nu dhooggatanii damoosa nu eeggatan malabbaa isaanii isaan hojjetan citaa cabaan kaasin gaafa san damoosa 30 irraa citaa cabaan kaasin fidi damoosa kiyya sii kennuu baanaan biiroo nageessidhin baqa
أنا بيروسي جالس تما أشمت تجيب سايت مت دموسا كون الأوجت تجي أجرا وجد يجي كون جد يجي لما جد دموسا كون الأوجت عند دموسا ماله وجد شون دندو بدي بقى خطفنا نوتي دموسا وجد شو ماله ثلا وجد شو في متى شون ثلا فرنجي بلسة وانون بقول ما كفرنجي بلسة إنجرو ثلي ده بيوم كان جت بيما نما تكوني وأسفورتي غارزا وانا أقول جتني وكني ما مكيننا أقول تنكرشي كفلتت إنجرو ثلي بقى وندتو ثلا وجد شون إنجرو أبدا إنجرو مكينة ريوش أنت أتوقع سيكاني بري ميك أكاس نورا أفراد ريم بيتم بيتو يو بيو مكينة تولا وجتشون إنجرو أبدا إنت نياتا أمني بياباني ساعة تفكّهتا برجزي توك جاركوني نتسيبيلو نسوي جون أنا أجايب بر ها سيبيلو نسميل مناماتي بر اللي مو مناماتي بر أكو مساني نو مرة ممني بر سيبيل الروار ممني ساعة فكّه إذا أجد ساني مالي قرو دموسا سراتنيا أفكني أفكوي خطوة جهزي سراتنيا نمبيك مرة تكتكيتشون قافة جتشونا دموسني كنجلا جاي أبيسي أجدي أبيسي لولتي شيتي في أجاني شين هاي وانا بتاريخ تدو غربدي أدي قرو منك كسيتي متي كيا منك كسيتي متي قرو جولي با إنرجيتشونا جولي نكزيتي هبتا دموسني كنيو أفقو جمرتي أجاجو جمرتي تارا كانت إسيستي ونشين إنسيسني تشوربر هم أرجع كانوا بكر هم أرجع كان أجدّيتون دموسني جو ثاني جتّون ولا كده بيكون في جزيتكم ما جزي كميدا نم بيك جزي ما جزي كميدا جزي أما فكيني راتي قالوا أفكار بيا خاتم أكوا من نساني إدي بيك جزيتكم تقول كل شيء تهين تروح نفي الراجل سيقول كل شيء ترى فوق ولا جدا هندو بس هسيقول كل شيء وانه تكنف هيك أقولتي هيك قابيتي كيسا غادي غورتي دولابي كيسا غادي غورتي فراشة كاساني وانا هندلا سوفا سيستي أكا وان كنو إدمي منشي هنطوفني أكاسي كل يفتيتشونا غاوا مي صوبا وريتون كومنتات بري أكاسي بوتي مدام تكتاكيتشونا لغا ربي سين أرجع نمبيكاني وأمال جرخنا جتشون كي يقولون ما كاسيت اللي منتقروا أرجع تنجر جتشون وام سرطانيا كي نقول وهاجولتي نقول أم واقعي سنة قافت وام برانجن لغا ربي هي بدي بدي نما نسي أنو واقعي فرتي ساسي أكنو بوليتيكوي إننا كنافيو أدراك يسون جولين يوسين دموس سندو قطع هنو جتنا ولا ما قلت قابت اللي دموس كي جاسي كنو بانا وجي كين أبتي kanaaf immoo ijoolleni isseeniin ijoolleen fakkiin isin dhoogatanii hojjetinaa isin jedha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha maaliif nuti kan ufneef hojjechuudhaaf waan ta'eef jechuudha mee ilaala ijoolleen keenya rakkina hedduu baattanii deemtan inni battan malee cinqii baay'ee baattanii deemtan jechuudha waaqayyoon immoo cinqii keessan kana isiniif haa furu kanaafuu wanta isin qunnamu hundumaayyuu baasatii madhaa garaa keessan keessatti akkasitti obsitanii hojjetinaati naaka isiniin jedha hordoftoota kiyyaa warroon chaanal kiyyaa faraatatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'ay sinin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti viidiyoo makanaan cuftii gaarii dhaggeeffadhaa si fayyada